Video darbeeratti seenaa milkaa'inaa Architect Rahel Shawalsiniif dhiyeessinee turre. Maarree ammas barsiisaa Yuunivarsiitii Amboo kan ta'an Architect Gazuu Yaadatee wajjiniin yeroo gaarii dabarsina jedheetan yaada. Nu duukaa turtiin keessan gaarii haa ta'u. Hayyee Gazuu baga nagaan dhufte. Sinis baga nagaan nu eegda. Mee daawwattoota kootiif of beeksisuutiin otoo jalqabne. Okay, ani Architect Gazuu Yaadateen jedhama. Hayyee Gazuu Yaadateen eessatti dhalatee yeroo ijoollummaa akkamii dabarse? Kanan dhaladhe godina Shawaa Lixaa Aanaa Jalduuttidha. Haga umurii kiyya waggaa 12 achitti guddadheen achi godina Gujii deemee maatii waliin. Godina Gujii Aanaa Oddoo Shakkisoo deemee achitti guddadhee more or less yaa umurii murteessaa ta'e achitti waanan dabarseef achitti akkan guddadheettan beekaa. Haga kutaa 12 achitti xumureen kutaa 12ffaa erga xumuree booda Yuunivarsiitii Finfinnee galee. Yuunivarsiitii Finfinnee EIBC jedhama. Ethiopian Institute of Architecture, Building Construction, City Development gibbii jedhamu galee yaa achi architecture waggaa 5 walakkaa baradheen achi ba'ee jechuudha. Erga eebbifamee booda Amboo Yuunivarsiitii Amboon join godhe. Yuunivarsiitii Amboon barsiisaa jira yeroo ammaa kan ammatti maastersii kiyya achumatti gibbuma sanitti deebi'ee maastersii kiyya hojjedhe yaa torbee kana keessan eebbifama jechuudha. Hayyee gaariidha. Congratulations man. Galatooma. Akkamidha Gazuun amma architect ta'ee jira. Sadarkaa ammarra jirtu irra ga'uutii fi kanaan dura barbaaddee feetee wanta irratti hojjettee qabdamoo yeroo matee ga'ee architect taatee of argitee immoo akkam ture? Yoo barbaaddee ta'e immoo maal irratti hojjettee fedhiin kun akkamitti si keessa bule? Okay, architect jechuun architecture jedhu kanayyuu kanan dhaga'e kutaa 11ffaa yeroon ture. Yeroo sana barsiisaa Tamasgeen jedhamu barsiisaan kiyya baay'ee jaallatamaatu turenna. Technical drawing irratti cimaan ture yeroo san. Achiin alaalee yeroo sana barsiisonni jiran hunduu fiildii isaan barsiisan akka barattuuf barbaadu. Keemistirii kan barsiisu, keemistirii akka taatu barbaada, baayoloojiin, meedisinii akka galtu barbaada. Yeroo sana inni architecturii garuu qabdanaan jedhe. Maalidha inni jennaan Yuunivarsiitii Finfinnee qofatti kennama. Qormaataan galamaa naan jedhe jechuudha. Qormaataan galamaa Yuunivarsiitii Finfinnee qofa kan jettu sun xiqqoo naannoo dheedhee ture. Sana booda dubbisuu jalqabe architecturii maal akka ta'e. Akkuma jedhameyyuu Yuunivarsiitii Finfinnee erga gallee booda ijoollee bara keenya ijoollee baay'eetu ture injiinaringii kan galan 2400 sana keessaa gara ijoollee 800 kan galee daree galee qorame jechuudha architecturii darbuudhaaf. Kan darbu nama 90 qofa ture. Akka carraa ta'ee dandeettii keetii si madaalu waan ta'eef nama jarreen 90 galan sana keessa galee architecture galee jechuudha. So effortiin kiyya haga tokko hin jira. Dandeettiin sun jalqabumayyuu ana keessa ture garuu isa sana gara nama jirutti dhufuudhaaf namoonni karaa irratti yaadanaa kennan na gorsan na gargaaran jiru jechuudha. Hayyee Gazuun architectii yeroo barattu yeroo eebbifamtu baay'ee challenge hedduu dabarsiteetta. Na challenge isa dabarsitee namoota kan biraaf akka fakkeenya ta'uuf mee? Gibbiin tokkoffaa challengeen tokkoffaa challengeedhuma barumsichaati. Barumsichi in ulfaata. Relatively barnoota jiran keessa architecturein yeroo kee waan hunda sirraa fudhata. Waan hunda sirraa fudhata jechuun qarshii ni barbaada. Baasii guddaa qaba ture. Hirribni hin jiru. Hirribni yaadamuyyuu ture. Baqa haga tokko ulfaataa ture amma. Erga keessa dabartee booda inni irraanfatta waan irraanfattutu jira malee akka malee ulfaataa ture. Especially dammoo EIBC keessa ta'uunsaa barumsichi barsiisonni jiranis they were bataam serious turan. Serious turan. Dabarree irra garuu. Akkamidha ijoollee kana booddee architectii barachaa jiran yookiin ta'uu barbaadan fedhanii fi karaa ati isaaniin gorsitu karaa kanatu deemtanii ani cimina akka kanaan qaban ture kun na gargaareera wanta jettu. Okay, architecturii irratti wanti guddaan maal site barumsichi waan ati barsiistu miti. Waan barsiisaan si barsiisu miti. Amma anis barsiisaadha waan ta'eef haga tokko nan beekanna. Barataa inspire goota malee hin barsiistu. Dandeettii qabaa namni sun dandeettii qabu sana akka inni ala baasee hojjetu goota malee wanti haaraan ati itti himtee barsiistee kun akkana jettu baay'inaan hin jiru. So
it's up to you. Wanni jechuudhaaf waan sana dandeettii kee sana gadi buustee yaaltee maal jettee dhamaatii kee sana keessa baratta jechuudha. Kanaaf abdii kutachuun hin barbaachisu. Jalqabumayyuu nama energy qabu barbaada. Nama haga tokko creativity qabu barbaada. Kun lamaan baay'ee barbaachisaadha. Tokkoffaan creativity qabaachuu dandeettiidhuma sanayyuu naturally qabaachuu dirqamadha. Erga qabaattee booda immoo anniisaa yookiin onnee qabaachuu qabda jechuudha. Challenge sana keessadha wanta ati barattu. Processii sana keessadha kanati dandeettii kee guddistu waan ta'eef creativity kees kan dabalu dhiphina keessadha. So comfort zone keessaa baatee of dhiphista taanaan sana keessadha kanati architecture si galaa deemu si ifaa deemu kanati barachaa deemtu. Sana booda immoo practice haguma practice gootu haguma practical hojii keessa seentee hojjechuu wanneettu barachaa deemta jechuudha. Wanti guddaan isaan check gochuu qaban commitmentii architectii ta'uudhaaf energy qaban madaaluu qabu jechuudha. Departmenticha join gochuudhaan dura. Erga xumurtee booddee barumsa erga xumurtee booddee darbitee ammas digirii lammaffaa hojjechaa jirta. Achis hojjechuuf hojjechuun wanta kana jaallatteetu itti dabalteetudha kanatti hojjechaa jirtu. Isaaf hoo challenge kan biraa challenge si mudatee jira ofii keetii barsiisummaan alatti ofii keetii wantoota hojjechaa jirtu. Yaa'u akaadaamii shanii yoo taatu biyya keenya keessatti digirii jalqabaati miti akkuma baaneen kan nuti barsiisuu jalqabne. Fakkeenyaaf ani akkuma baheen ijoollee waggaa 3ffaa fi 4ffaa qabadhee ture barsiisaa ture. Yaa'u rakkina barnootaatu jira waan ta'eef rakkina barsiisotaa hir'inni barsiisotaa waan jiruuf carraan nuyiif carraadha. Garuu haga tokko immoo disadvantageedha barattoota nuti barsiisnuuf jechuudha. So of guddisuun dirqama ture. Saniif yuunivarsiitiin scholarship naa kennee dhufee amma kanan barachaa jiru urban planningidha. So architecturein baay'inaan technical si godha. Inni kun immoo isa sanarra bal'ata. Mastersii kiyyaan kana ni baradhe jechuudha. Deebi'ee garuu still architectureidhaaf contributionii guddaa qaba jechuudha. Barumsa kanan waan jedhuuf. Barumsaan alammoo anis hojii qabaa dhuunfaadhaan jalqaba irratti dhuunfumaan hojjechaa turre akkuma namni baay'inaan hojjetu. Sana booda garuu gara biiroo mataa ofii banachuutti deeme. Biiroo qabaa Gazuyad Consulting Architects and Engineers jedhama. Isaan dura garuu biiroo kana kan wanneedhe jalqabumayyuu yeroon yuunivarsiitii join godhu waan ani yaadu tokkotu jirannaa yaada sana implement gochuudhaaf dirqama akaadaamii shan ta'uun irra jiraata ture. Yaada sana yuunivarsiitii keessas ta'e yuunivarsiitiidhaan alas ta'e hojjechaa tan jira. Dhaabbata miti mootummaa tokko dhaabeera Gazuyad Foundation jedhama. Inni yaa'u har'a irratti yaada qabna. Maalitti nama naseete namni yeroo yaada qabu yaadni nama filatee hin dhufu. Nama filatee nama kana biraan dhufu hin jedhu nama karaarra jiru daa'imatti dhufuu danda'a. So yaada dhufu namni balleessuu hin qabu. Haga danda'ame tokko yaada sana irratti hojjechaa boru bakka guddaa yaadu dhaqqabaa jechuudha. Kanaaf yaada sanarraa ka'ee foundationii sana uumeera. Foundationicha keessaa aspektii tokko kan ta'e consulting service ture. Innaa isa sanas dhaabameera already ittiin hojjechaa jirra. Kuni maaliif iseete uummanni biyya keenya parsantiin 80 haga 85 baadiyyaa jiraata. Garuu professionaliin keenya architecturein magaala keessaa ba'uu hin dandeenye. Haala jiruuf jireenya uummata baadiyyaa jiru sana kan garagalee ilaaluu hin jiru jechuudha. Still haaruma durii saniin dhoqqee loonii fayyadamanii kan isaan mana isaanii ijaarrachaa jiran. Daa'imni xixiqqoon jabbii waliin wanni tokkicharra madabii tokkorra ciisaa jiraachaa jiru. So isa sana interfere gochuudhaaf sanan yaadaa jira. Saniif consulting firmiin keenya qarshii argachuu qofaaf otoo hin ta'in sana keessaa baanees fookasii keessa kan hin galle gara sana gara baadiyyaas deemne wanni jechuuf yaadna jechuudha. Kanumadha. Tarii waan irraa fadhe gaaffii kee. Dhaabbata kana hundeessuuf mudannoon si mudatan hin jiru. Isaaniin
Mudannoo baay'eetu jira. Jalqaba qarshii barbaada. Qarshii qofa otoo hin ta'in biiroo kireeffachuu sirra jiraata. Kompiitarii bituu qabdaa. Even makiina bituu qabdaa. Seera dura jiruutiin. Bakka wanni isaanii baay'eedha. Bu'aa bahiin ture baay'eedha dhugaa dubbachuudhaaf. Bu'aa bahii sana keessatti yaalees ture. Amboo Yuunivarsiitii yaada kiyya propose godhee propozaala fuudhee galchee jalqaba irratti even foundationin sun kophaatti bahee akka hojjetu yaada kiyyan turre. Achuma Yuunivarsiitii jala ture barattoota yaa'u akademiksii irratti waan ta'eef baay'inaan kan nuti hojjennu achuma Yuunivarsiitii jalichatti akka kilabitti yookiin akka wanni wayiitti akkanaa hammatamuun ture. Garuu Yuunivarsiitiin sun fudhatee dafee gara hojiitti jijjiiruuf haga tokko drawbackii ture harkifamuutu ture. Sana booda yaa'u haga tokko eegee dadhabnaananii obboleessi kiyya jira hangafti kiyya. Isa gaafadhee qarshii 100,000 na barbaachisa ture. Jalqaba irratti jechuudha foundationii sana hojjannee jechuun inni qarshii sana naa kennee already gara hojiitti galee jechuudha. Ergasii asii garuu isa karaa professionii keenyaa hojjennee qarshii argannu immoo gara visionii keenyaatti deebisnee kana gidduu yaa'u wal'aansoo irra jira jechuudha. Dhaabbati kun hojjettoota of keessaatii qabaachuuti mala namoota meeqaaf carraan hojii akka banamu godheera laata? Amma irratti carraa hojii baay'inaan kan keessa jirru hiriyoota kiyyadha. Dhaabbatichis bu'aaf hin dhaabanne waan ta'eef ispeeshaalii wanniin keenya nama muraasadha. Kan biiroo keessa qaamii taqaxxaarii ta'ee kan qacaramee hojjetu nama muraasadha. Baay'inaan garuu hiriyoota kiyya asis biyya alaa jiranis jiru. Karaa danda'an hundaan kan nu gargaaraa jiran tarii maqaa yaamuun barbaachisa yoo ta'e Istifaanos Haftaamuu, Eeden Beenyaa, baay'inaan Eshkool Tafarraa, Abeem Sammuu ijoollee jedhamantu jiru. Already yaada sana fudhatanii yaada sanatti amananii viizinii isaanii achi keessatti arganii for that matter asis contribute gochuu dandeessa taana namni kan danda'u waan danda'u yoo raawwata ta'e wanti hin danda'amne hin jiru. Kan dandeenyu gara hojiitti waan hin jijjiirreef wanta hunda hojjechuu hin dandeenyu harka duwwaa hafna malee namni kan danda'u yoo contribute godhe ani kan anarraa eegamu ati kan sirraa eegamu namni biraas kan isarraa eegamu yoo contribute godhe yaadonni gurguddaan dargaggeessa keessa qeerroo keessatti uumamu gara hojiitti jijjiiramuu danda'a jedheen amananna. Haala sanaan kan nuti deemaa jirru. Bareedaadha. Gazuu yaadateen yeroo arkitektii ta'uudhaaf murteesse nama akka hirootti ilaaltu yookiinis immoo kaka'umsa hojii kanaa kaka'umsa wanta kana keessatti hirmaachuusi keessatti uume ni qabaattaa? Arkitekት ta'uudhaaf dhugaa dubbachuuf nama beekuu hin qabu. Kani bakka barsiisaa kiyya barsiisaa Tamaskeen jedhama. Isadha waa'ee arkitekcharii maal akka ta'e maal akka barbaadu kan natti hime. Ergan galee booda garuu jireenya kee keessatti namni influensi si godhu hin dhabamu. Jireenyaan amma gara fuulduraatti ispeeshaalii amma irra gaheera jedhee yaadu ganaa itti deemaan jira. Jireenya gara fuulduraatiif garuu beezii guddaa kan naa taate haadha kiyyadha. Mana keessatti nama gargaaruu ofirra darbanii nama biraatiif jiraachuu ishirritu natti agarsiisennaa. Haala amma jirru kanaan kan akka ishii influensi na godhan jiru. Tarii ishitti aanee immoo siistema amma keessa jirru kana keessatti Prime Ministeriin keenya Dr. Abiy Ahmed kaka'umsa guddaa namni si galee yaadni qofti bu'aan qabu yoo namni sirraa fudhatee sirraa keessummeessu hin jiraannenna. Yeroo ammaa kanatti namni yaada qabu still challenge guddaatu jira. Garuu namni yaada qabu yaada isaa sanatti stick godhee haga dhumaatti dhiibda taanaan girgiddaa jiguutu jira. Inni ammaa hin jigu, inni durii hin jigu. Kanaaf jarreen kun lamaan inspire na godhanii jechuudha. Malee arkitekchariidhaan rool moodeliin kiyya abalu ta'ee isa fakkaachuun qaba, isa hordofuun qaba kanan jedhe hin qabu. Mee dhaabbata amma hundeeffamee hojii jalqabee jiru kanarraati gara fuulduraatti maal eegnu? Okay, kun gaaffii gaariidha. Yoo Waaqayyo jedhe wantichi yaadichi guddaadha. Tarii dargaggeessa waan hin ta'eef over ambitious ta'uu nan danda'a. Yaadichi guddaadha. Garuu
yoo waaqayyo jedhe dhaabbanni kun Itoophiyaa bira darbee East Africaadhaaf dhaabbata miti mootummaa cimaa kan ta'e namoota gargaarsa barbaadaniif gargaarsi qarshii qofa miti, gargaarsi qabeenya qofa miti, gargaarsi karaa baay'ee jira. Ispeeshaalii biyya keenya keessatti rakkoo baay'eetu jira. Seektara garaagaraatiin jechuudha. Rakkoo baay'eetu jira jechuun waan hojjetamuu qabu baay'eetu jira jechuudha. So isa sana adrees gochuudhaaf haga dandeettii keenya limitiin qabnu, limitiin keenya viizinii keenyaaf yeroodhaaf bakka kanatti as ga'uu qabna, bakka kanatti as ga'uu qabna kan jenne kan akka achiif goonu itti amanne already lafa keenya irra organizationii kana keessa haga humna keenyaa garuu hin deemna jechuudha. So fuulduratti especially karaa riisarchiitiin dhaabbilee riisarchii yookiin qorannaa garaagaraa dhaabbilee teekinooloojii akkasumas opportunity ijoollee yaada qabanii otoo yaada qabanii nama isaan gargaaree dhaban otoo yaada qabanii yaada biyya jijjiiruu qabanii nama isaan gargaaru karaa yaada isaanii gurguratan hin qabne gargaaruu yaadna. Dhaabbanni yaada bitu hin jiru biyya keenya keessatti. Yaadni hin bitamu. Yaadni baay'ee mi'aawaadha. Garuu rakasadha biyya keenya keessatti. Kanaaf akkas akka hin taane dhaabbata yaada bitu guddaa biyya kanaaf hin uumna jennee itti amanna waaqa waliin jechuudha. Arkitektii fi teekinooloojiin hedduu walitti hidhachuun irratti mul'ata. Kanaafiyyuu namoonni baay'een jechuun uummati keenya dargaggoonni keenya hedduun isaanii teekinooloojii fayyadamuudhaaf haala mijaa'aa ta'een argatan ta'a. Iddoo isaan itti baratan baadiyyaa ta'uu danda'a. Garuu fedhiin kanaa isaan keessa jiraachuu danda'a. Isaaniif maal gorsitaa? Ulfaataadha, nama sodaachisaa moo gochuu hin danda'ama jetteetu gorsita? Rakkoon hin jiru. Arkitektii ta'uun hin danda'ama. Baadiyyaanis baadiyyaattan dhaladhe. Dandeettii kompiitaraan qabu ture yeroo sana. Yeroo baay'ee arkitektii ta'uudhaaf kan akkanatu barbaachisa jedhamee yeroo baay'ee kan haasa'amu hin jira. Garuu sirrii miti. Arkitektii ta'uudhaaf akkan dura siin jedhe tokkoffaan koomitmentii guddaa qabaachuudha. Lammaffaan immoo kireetiivitiidha. Inni guddachuu danda'a jechuudha. Waan guddachuu danda'u tokkodha. Kaampaasii kam keessattuu arkitekchar ijoolleen galuu barbaadan qormaataan galu waan ta'eef already dandeettii isaanii iskiriin ta'eeti jechuudha kan darbu. Gaaffiin ati teekinooloojii waliin arkitekchariin akkamitti wal qabata jettuu fi sirriitti wal qabata. Sana dhayyuu amma arkitekchariin magaala keessa qofatti akka hafu kan nu godheeyyuu sanadha. Qarshiin kan jiru magaaladha. Hojjettoonni kan jiran maanpaawariin iskilii garaagaraa qaban kan jiran magaaladha. Because kan hojjechiisu magaaladha. Even for that matter gamoon kan jiru magaala akka ta'e baadiyyaa manni akka jiru namni hin yaadu. Kanaaf isa sana jijjiiruudhaaf arkitekcharii irraa sirriitti waan guddaatu eegama jechuudha. Waan guddaatu eegama. Fakkeenyaaf lookaalii available kan ta'an maateeriyaalonni mi'i ittiin mana ijaaran kan baadiyyaatti argamantu jiru. So mi'a sana fayyadamne waanuma achi jiru sana fayyadamne jireenya fooyya'aa ta'e uummanni naannoo sana jiru akka argatu kan godhu arkitekchariin immoo kophaasaa miti kan dhaabatu. Rakkoon jiru maal ta'e magaala walii wal qabata. Rileetedidha. Magaalli hin jiru taanaan ibsaan hin jiru. Ibsaan hin jiru taanaan manni tokko dukkana jechuudha. Manni sun dukkanadha. Dukkana taanaan kurraazii yookiin ibidda fayyadamaa ibidda aaratu jira. So wal qabatee deema jechuudha. Kanaaf amma arkitekchariin kophaasaa baay'ee deemuu danda'a jedheen yaadu. Arkitekchariin garuu arbaan waliin yoo integreeted ta'e baadiyyoota manneen baadiyyaa irra bibittinnaa'anii jiran bakka tokkotti sassaabanii magaalota xixiqqoo baadiyyaa keessa jiran irratti fookas godhanii yoo hojjetame jireenya uummata baadiyyaa jiru sirriitti jijjiiruu danda'a jechuudha. Yeroo sana booda teekinooloojiin maal kan jennu kun karaa arkitekchariis karaa disipiliin biraas gara uummata sanaa dhaqqabuu danda'a jedhee namana. Kanaafiyyuu haala kam keessa yoo jiraatan iyyuu hin danda'amaa jira. Hin danda'ama yaa.
Galatoomii hayyee daawwattoota keenya turtii architect Gazuu Yaadatii wajjin qabaachaa turreerra waa hedduu akka barattanii baay'ee onneeffamuun akka san keessatti uumamaa jiru abdii guddaa qabna. Yeroo taanutti viidiyoo kan biraatiin akka wal agarrutti turtii gaarii.